Ashama harka fuune akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu isiniif dhiyeessaa dursa matoota oduun isin biraan gaha. Waraanni bilisummaa Oromoo lola Arsii Bahaa fi Lixa Wallaggaatti gaggeesseen ajajaa dhibbaa dabalatee loltoota Biltsiginnaa 70 ol hojiin ala taasise. Waldaan gargaarsa Oromoo Ooraan uummata godina Booranaatti beelaan hubameef gargaarsa nyaataa fi bishaanii dhaqqabsiise. Lixa Shaggar Ona Gindabaratitti namoonni 30 ol humnoota Biltsiginnaatiin hidhaman dirqiin waraana sirnichaaf hiriirfamuuf jiru jedhame. Amma bal'ina oduutti dabarra. Waraanni bilisummaa Oromoo lola Arsii Bahaa fi Lixa Wallaggaatti gaggeesseen ajajaa dhibbaa dabalatee loltoota Biltsiginnaa 70 ol hojiin ala taasise. Irree fi gaachanni Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibba Bahaa fi Woboon Baha Shaggar waliin ta'uun godina Arsii Ona Martiitti humnoota diinaa irratti tarkaanfii fudhateen injifannoo galmeesseera. Haaluma kanaan humni furgaatu Woboo Kibba Bahaa fi Cibraan Laga Awaash Buttaan Yeeyyii Woboo Baha Shaggar godina Arsii Bahaa Ona Martii ganda Wataroo Diinoo bakka addaa Araddaa Dileebaa jedhamutti bitootessa 3 bara 2023 haxxee hidhuun konkolaataa humna diinaa feetee imalaa turte haleeluun ajajaa dhibbaa waraana Biltsiginnaa Damisee Darcoo jedhamuu fi tika Ona Martii Abdii Sheek Abdurrahmaan jedhamu du'aan adabeera. Woboon lola qindaa'aa gaggeessuu itti fufuun ganduma kana bakka addaa Leemusaa jedhamutti lola sa'aatii 2 fi walakkaa oliif gaggeesseen loltoota sirna PP 20 ajjeesuun kanneen 50 caalan ammoo madoo taasiseera. Woboon tarkaanfii fudhate kanaan qawwee AKM Turkii 4 hidhannoo guutuu waliin akkasumas rasaasa 200 fi boombii 3 diinarraa hiikachuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jedha odeessi arganne. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Qeellam Wallaggaa Ona Sayyoo ganda guutee Sooyyamaa bakka addaa Teelee jedhamutti bitootessa 6 bara 2023 lukkeelee diinaa du'aa fi madoon adabuun meeshaalee adda addaa irraa booji'ee jira. Kun kanaan osoo jiru haleellaa woboo dandamachuu kan dadhabe waraanni faashistii lammiilee fayyaaleeyyii jumlaan ajjeesu itti fufee jira. Haaluma kanaan godina Arsii Bahaa Ona Martiitti lola bitootessa 3 bara 2023 gaggeeffameen kan kasaaraa mudate murni Biltsiginnaa loltoota isaa qe'ee uummataatti bobbaasuun tarkaanfiin haaloo bahumsaa fudhateen woboo waliin qunnamtii qabdu kan jedhuun yakkee namoota 13 bakka tokkotti rasaasatti roobsee ajjeesuu fi manneen jiraattotaa 15 qabeenya keessa jiru waliin barbadeessuus odeessi bahe ifa godha. Bifuma wal fakkaatuun lixa Oromiyaa Ona Sayyootti guyyaa kaleessaa irree waraana bilisummaa Oromootiin kan haleelame murni PP naannichatti abbaa fi ilma dabalatee namoota 4 woboo waliin hidhata qabdu jechuun yakkee akka ajjeeseen gabaasni har'aata biyyoolessa Oromiyaa ni hubachiisa. Waldaan gargaarsa Oromoo Ooraan uummata godina Booranaatti beelaan hubameef gargaarsa nyaataa fi bishaanii dhaqqabsiise. Akka gabaasni fuula feesbuukii jaarmichaa irratti bahee ibsutti waldaa gargaarsa Oromoo Ooraan bitootessa 2 bara 2023 uummata kibba Oromiyaa Booranaatti balaa hongeen miidhama hamaa keessa jiraniif gargaarsa dhaqqabsiisee jira. Uummata gandoota magaalaa xiqqoo Halloonaa jedhamtu Ona Areeroo kan taatee fi magaalaa godinichaa Yaaballoo irraa kiiloomeetira 50 ol fagaattee kan argamtuuf gargaarsa midhaan nyaataa boqqolloo dheedhii kuntaala 100 Barmeela bishaanii abbaa liitira 160 lakkoofsaan 80 gahu harka uummata baay'ee rakkateef akkaataa itti wal isaan gahuun qoodeefii jira. Gandi Halloonaa sababa daandiin konkolaataa mijataa fi haala qabeessi hin jirreef gargaarsi bifa garaagaraatiin godinichaaf godhamaa jirullee isaan bira gahaa akka hin jirre dubbatu. Haalli rakkinichaa hanga hubatamuu fi tilmaamamuu ol yommuu ta'u, furuufillee gargaarsa guddaa fi karoora dheeraa gaafate kan jedhu gabaasni Ooraan baase. Walumaa galatti gandoonni kunneen bishaanii fi ibsaa kan hin qabne yoo ta'u, uummanni waan nyaatuu fi dhuguu dhabee baay'ee rakkachaa jiraachuu ibse. Ooraan gargaarsa xiqqoo godheef kanaan rakkoo uummatichi keessa jiru erga hubateen booda akkaataa rakkoolee kanaaf furmaata bu'uuraa fiduun danda'amu irratti uummaticha waliin marii bal'aa taasisee jira. Qaamoleen lammiilee godinichaaf gargaarsa gumaachaa jiran uummata Ona Areeroo fi gandoota ishee jalatti argamanitti rakkina gaddisiisaa keessa jiraniif xiyyeeffannoo akka godhanis dhaamsa dabarseera. Waldaan gargaarsa Oromoo jidduu kana sagantaa galii walitti sassaabuu gaggeessuun kan yaadatamu yoo ta'u, namoota karaa waldichaatiin maallaqa erguun lammiif birmatan galateeffatee sadarkaan rakkinichaa ol aanaa waan ta'eef birmannaan kun akka cimee itti fufu waamicha dhiyeesse.
Birmannaan kallattii adda addaatiin lammiilee Oromiyaatti beelaa fi hongeen hubaman dhaqqabuuf taasifamaa jiru ammayyuu itti fufee jira. Lixa Shaggar Ona Gindabaratiitti namoonni 30 ol humnoota biltsiginnaatiin hidhaman dirqiin waraana sirnichaaf hiriirfamuuf jiru jedhame. Godina Lixa Shaggar Ona Gindabarat ganda Gaagoo Biitee jedhamutti bitootessa 5 bara 2023 humnoonni waraanaa PP namoota hedduu jumlaan guuranii hidhuu maddeen gabaasanii. Humnoonni sirna faashistii lammiilee fayyaaleeyyii badii malee dirqiin qabanii hidhaatti darban kunneen raayyaa ittisa biyyaatti dabalamuuf gara leenjii deemtu jechuun doorsisaa akka jirantu dhagahame. Lammiileen haala kanaan jumlaan hidhaman keessaa maqaan namoota 30 kan nu dhaqqabe yoo ta'u, isaan keessatti kan umriin waggaa 65 maanguddoon Oromoo obbo Dirribaa Raggaasaa akkasumas obbo Baayisaa Biqilaa fi obbo Baayisaa Gammadaa lameenuu umriin waggaa 60 fi maanguddoo umriin ganna 55 obbo Iddeessaa Dhaabaa ni argamu. Kana malees humnoonni sirnichaa Oromiyaa bakkoota hedduutti lammiilee humnaan qabanii waraanaaf oofaa jiraachuutti dabalee deeggarsa raayyaa waraanaaf jechuun uummata saamaa jiru. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo oduun keenya har'aaf qabnu kanumaan goolabamee jira. Waan nu hordoftaniif galatoomaa.